Guys, mee viidiyoo tana naa wajji ilaala. Baatii sadii qofaas yaafin jira. Baatii sadii qofa? Du'uuf keemootiraappii wanta akkasiif hin godhu karaa manaa deebiitii taayitii iftiriit godhii kooflii gammadii sanii achi du'a keela kaawwadhu baatii sadii godhanii tanaan caala. Yaaddee baatii sadii booda ni duuta. Si dhukkubee baatii sadii booda ni duuta. Guyyaa hanganaa siyaaf ja'anii du'atee sitti hima. Hangam takka ulfaata. Waa dubbachuuf wallaahi waan hedduu ulfaatu. Okkee mee walumaan laallaa mallee. Akkamitti darbite? Alhamdulillah kooflaa taphachaatiin dabre maknaaniinis isaanii miti kana jiraachisu. Ani karaa isaanii kaniin deemee sababa godhuu fi kana fayyisu rabbi tokkicha. Yaa Allah, yaa Allah. Dhugaa dubbachuuf afnaan dubartii jabduu jaarraa kan nyaatu dubartii obsaaf sabri rabbiin kenneef ta'e imaanaan faayi jechuu dandeenya. Namni du'aa isaa itti himanii baateen gara mootanii duutaa ja'anii kooflaa taphachaa baateen gasan dabarsu dhugaa imaanaa fi jabina sabri isiin qabdu barsiisa. Waan ajaa'ibaati. Obboleettii teenya asumaanuu akkaan sabri isii dinqisiifadhe biraan naa gahaa. Okay, viidiyoon deebina. Ji'a sadiitu lubbuun jiraachuudhaaf siyaafii jedhamee jiraachuun maal fakkaata ture mee waggaa har'aa Ramadaana keessa? Yeroo akkasitti faamiliin kiyyaa hiriyoonni kiyyaa yeroo san dhaga'anii wallaahi hiriyoonni kiyyaa hundinuu dhufanii mana keenya turanii na taphachiisaa kooflaa akkasitti na irraanfachisuu fi eegas booda bakka irraanfadhee baatii sadii booda eega dabree booda hiriyaa kiyyaa wajjii tokko wajjii taa'ee gizeen haasoo jiru hayaaf naan jee wayii baatii sadii dabartee bara hinduutu naan jee. Haa? Maal jechuudha? Gizee isiin duute naffeesiin shaachuu immoo maali gaafina kana? Bichaa dhugaa dubbachuuf afnaan nama hedduu jabaadhaati. Wallaahi guyyaaleen isii san guyyaaleen dabran san guyyaa isii ulfaatoo turanii garuu sabrii fi jabina agarsiisteeti fatanaa rabbiin fattani san karaa bareedaan dabarte jeetii yaada. So mee maal jetteen viidiyootti deebina? Kooflii mee wallaahi irraanfadhee jira. Alhamdulillah yeroo san booda bakka dirqama biyya Hindii deemeetiin wallaanamuu qaba. Bakka milli kunis muramus haa muramu. Jee ilaan gammaa lubbuun ni jira. So isaanii miti wanta ja'an kan murteessan. Murtiin kan rabbiiti. Kan duutii jechuudha. Waan hunda hafisiif fidee rabbiidha. Alhamdulillah jettee yeroo galateeffattu rabbiin morsiif idaa. Maasha Allah. Ammallee rabbi umrii si dheeressu. Obsaa fi sabriin waan taate hedduu sirraa barate jeetii yaada dhaloonni ammaa kun. Dhugaa dubbachuuf ati dubartii jabduudha. Yeroo hunda rabbiin si wajjin haa jiraatu siin jenna.